Bakkan jiru wallaalee badee ayyaada keessa. Iddoon jiru wallaalee badee ayyaada keessa. Yoo si laalu fuula keessa seentee onneerra na teessa. Seentee onneerra na teessa. Ililii maawartii tamasnoota kee. Bunas itti gurguree sirbasaas qajeelcheessa. Wanta itti gaabbos waa tokko sin jiru. Wanti immoo anaa fi yaada qoode akkamban yaade ani ibsisaa yaade. Ani wanti gaabbu ammaadhaatti otoo gaafa deemu wal arge bakka. Gaaf sana argeeni akkan deemaa rubaree dubbisee natti tol baay'ee guyyaan sun deebi'ee dhufee naan deemee ta'e. Wayi namantu biyya namaa deema dhugaa rabban isaa kanallee ollaan immoo kana rabbi hedduu garaana raase akka nama beeku tokkooti jechuudha. Dhala namaa kana ta'e jechuudha. Yoo badii takka hin qabaanne takka yoo gandaadhaan takka amantii nama addaa hin qoone nama hin jibbine nama hin tuffanne inni birattuu jaalatamaadha. Dhugaa mucaan kun keessaafuu yeroo arsiidhaa fi jimma akka diinaati walitti duulee jiru kanatti ummata hunda ummata jimmaa ummata harargee ummata kutaa oromiyaa hunda garaa raase jechuudha. Kun hundi hojii isaatiin dhufa waan ta'eef. Yoo tokko ijaaruuf kan namni deegu kuma mootiin jijjiiramne tokkichi rabbuma. Fa'asaan takrahuu jedhee quraanuma gochi rabba laalaa martinuu gaaruma. Qalbiin dhaadhagaa yaa'ii halummaa rabbii mootiin kalqee namaa isuma. Safuurun social media kana kun jimma ku hararge ko arsiidha jennee wala qoonnu mal inni lafarra jiru dhugaa rabbiidhaan jaalalaan bifa bareedu nyaatee waliin dhugee garaama nyaatee wajjin nyaateetiin waliin jiraata jechuudha. Nu garuu warruma miidiyaa kanan jibbaan nu sadarkaa kanaan nuge dhugaa rabbii mucaan kun ani akka dhuunfaa kiyyaate jechuudha. Namni gurbaa kana keessaayyuu viidiyoo isaa maatii san argee namni hin boonne jira yaadu nama muraasa yoo ta'e malee jechuudha. Maaliidhaaf isin fakkaate? Laal ati gaafa maatii kan keetii haadha abbaa kan keetii gaarii taatu jechuudha. Gaafa haadhaaf abbaa kan keetii siifoo jiraatan jechuudha. Tole itti ooltu dhugaa rabbiin jaalatamta nama kamiin birattu jechuudha. Gaafa ati badde gaafa ati maatii kan kee afoo dhaabbatte gaafa ati haadhaaf abbaa kan kee afoo dhaabbatte eessattuyyuu hin milkooftu. Mewal gaggafa da kujon talata kana hunda namatu daga fakata ja kana da rabbin bakil yadi haruma formata barbana waleni kasan ke sabasu ustaza Kenya jalatama ustaza Kenya abba Kenya baba shariya din jalqabe ijolle Kenya oromo hunda isaaniitu bakka isaan jiranti bakka yar hunda isaaniitu dhugaa rabbi inshallah bakka caaltu isaan haa baasu bakka rabbi irraa filate caala waan ta'eef yeroo ammaa kana keessaafu kutaa arsiitiif kutaan harargee kutaan jimmaadha akka warra miliilikiidhaa fi oromooti wallaalaa jirti. Yeroo kana keessatti mucaan kun waan kana leen tasgabbeessa jedhee yaada. Maaliidhaaf isaa jechuun nama dhalataa ijoollee jimmaati. Garuu ani miidiyaa kanarratti isaa gaafa takka nama harabsu argine yeroo tokko ijoolleedhaan wal lolaniitiin miira keessa galee waan hin taane dubbate akka namaallee geemii nama taphatee nama afaan nama gosootaaf taphidhaan gadhatullee miti. An kanarratti illee nama isa argeedhaa miti. Haa ta'u aboon akka waan biraa deemee wayiiti garanna raafamaa bulee akkam. Ani namni deemu jechuudha takka gurdi shaanta maaru waan qalaas. Baay'ee akkas jennaaniin miira keessa galee qalaas. Dhugaa rabbi anumma yommaatii galaa. Ani yooma dhaaf abbaa kiyya argaa. Ani yoomiidhaan akka dhaaf abbaa kiyya akkana gammadee isaan bira gaa waan jiru dhagama wallaahi. Ani namuma deemu yoo argi kan beeknellee ka beekullee garaman na raafama. Dhugaa amma isaakin kun dhalachuu kiyyaa hin beeku. Hayaati dhalattee fi dhalachuu kiyyaa hin beeku garuu hedduu qara na raase dhugaa akka waan biraa deemaa jiruutitti.
yaa rabbi warra maatii keenya nagaan galu nu taasise dhugaa rabbi namni akka kiyyaa guggubate kun baay'ee jira wallaahi namni guyyaa takka haadhaaf abbaa kee yaa rabbi yoomuu arga jedhee dheebute yaa rabbi dheebuu waan warra boo rabbiin nu haa taasisu akka kiyyaa kun warri arrii asii baasee hedduu jira isi warri biyyarraa reef dhufte wallaahi akka keenya kanatti hin gowwoominaa akka keenya kanatti hin gowwoomina akka keenya kanatti nu barbe bishaan gabatee irraa taane dhugaa rabbi garana raafamna garana raasamna alhamdulillah ala kulli haal warra maatii ofiitiin nagaan galu rabbi nu haa taasisu ijoollee keenya illee warroota biyya baqaa jiran warroota biyya rakkinaa jiran isa liibiyaa jiru isa kaayiroo jiru isa keenyaa jiru yookiin keeniyaa jiru isa Itoophiyaa keessa jiru bakkuma hundattuu ijoollee keenya rabbi rakkoo haa baasu ilmi namaa kun rakkachuudhaaf miti gaafa dhalatu rakkinni yoo jiraate ammoo rakkinna san injifachuudhaaf tattaafatee irra oonuudhaaf carraaqa garuu dhalli ammaa kun rakkoo dhaala harka jirullee maalidhaaf ufumaa of rakkoo ol buusna waan ta'eef kanaaf obboleessa keenyallee rabbiin nagaan haa geessu warra achi gahee haqa rabbii kana dagatullee rabbii isaan hin taasise jira harki ijoolleen keenya warra baagaafa biyya faranjii jiran baazweer welcome hi guys kana baay'istii afaan oromollee wallaalti akkuma ijoollee keenya biyya arabaa dhufan torbee mucaa takka ji'a 3 teette jechuudha ji'a 3 teette biyyarraa gaafa anu biyya jira yeroo sanii dur jechuudha dhukkubsattee galchanii amma mucaa sun hin jirtiin duute see quban qabu achi biddeen nyaachuutti itti badabbu baatii 3 nyaata Itoophiyaa wallaalte jechuudha maali jenna afaan nama waraanaa jette badabbu afaan nama waraanaa jette biddeen baatii 3tti waa kana jira jechuu barbaadeeti maalidhaafi kuni beekumsa osoo hin taane wallaalummaadha waan ta'eef inshallah ijoolleen keenya illee harka caalu warri biyya faranjii kan kun amantii ofiillee warra irraa bahan jira amantii ofiillee warra gadhiisanii jira akkasuma immoo waa hedduu jira mucaan kun ammoo maashaallah sagalee isaa quraana irratti wallaahi muuziqaa caalaa bareeda sagalee isaa gisee quraana qara'u yeroo quraana qara'u yoo argite ramadaana darbe kana jechuudha ramadaana darbe kana quraana viidiyoo san yoo jiraate sarchii godhee ilaala tiktok irra hin jirti jedhee yaada wallahi sagalee isaa akitti bareedu maashaallah tabaaraka rahman aboo gadi dhaabi bar haafizu quraanaati bar ijoolleen keenya akka nama maraatu kun jechuudha isaaqin kunillee nama quraana buuse asliin nama quraana buuse kalaas namni hin qaraane hin jiru ittiin bulmaata quraana san dhaban malee dhugaa rabbi namni hin qaraane hin jiru ijoollee hedduudha nasri aalone maashaallah tasgabbaa'inni waa hundaa keessattuu inni ijoollee quraana buuse waa ijoollee baay'ee warri sooshaal miidiyaa kanarratti ilaallee durriyyee seen warri quraana nu jaala barataniitiin beekan jechuudha garuu ulfaatatti hojjetuu kanatti ijoollee keenya rakkise inshallah sinitti haa tolu ijoollee keenya karaa nagaa jiraadha.